يا إله العالمين يا موتي الركيسة أمرادك يا بيتك داكونا دكيسة أمان جيرا دنبيكو بيتي دنيا كيسة يا الله انسن جال داسيتو بيكا وان كيسة يا إله جريني هركا إثيوبيا تقلت والله أما كأك أبدو زي كل مفاتي يجود وصوني كايرو جرو جريني هركا إثيوبيا قلت أبدو زي ما نمني بيكو في مالي كان كذي كمان نعرف زي جود كان ما قلقنا جريني إسا إندومي ده والله يعني والله بالله دقاش من جدا أنا ما هنيرو قافة هيرمي أليجيكو ويلكم لينجكيا أنا ما هنيرو قافة هيرمي والله وربي نتك أبوهم بيكو بايزاوي وربي نتك أبوهم بيكو هرقته ربي ني وربي نتك أبوهم بيكو جارس ما ديوسا بلبلا كفو ربي نتك أباهي أمس جارس هنجرامتي كل فيتا باتي أنا فيس فريدا ميكي نو فيس فريدا ميكي gaafa an dhibameetiin gattaa yookaan immoo gaafa an bayee maatii kiyya bira dhaqee mana kanatti akka haadhaatitti waan bade mana keessa laalee qulqulleesse maammadoo saanii itti nyaate saaloonii ka'ee bahee lixee misaallee saanii mabiraa kushiina fuudhee nyaatee achuma kaa'ee qursiillee saanii mabiraa itti nyaatee fuudhee achi kaa'ee deemu osoo hin taane maammadoo jechuun jedhamti saanii an ariifadhee lafa dhiisee fuudhee miicee mana kana kaa'ee hixaanatti aarsee wallahi Muhammadu akkasiisan barbaada Muhammadu akkasiisan Rabbi yoo Rabbi naanirini ammoo jechuudha haala isaa laalee amala isaa laalee maal akka inni ta'e yoo arge akkanuma dalga ilchisee jechuudha wallahi ittillee hin gaddu ittillee hin gammadu Muhammadu akkasii baay'ee way dalgatti akkanuma ilchisee tumaanii jireenya ta'e tamataati yaa oofadha bakka ilmoon dhalu alhamdulillah ilmoo abbaa qabdu ammoo alarratti namnu alarrabbaa isaanii namadhu waan irra caalaa bareedaman ala bahee hinaanu abbaan manaa kiyya kan akkanaatiin jedhu irra jira haa jedhanii gite irra jira mana jira haa jedhanii mana jira mana keessa jira irra jira argite haa jedhanii haa mana taa'u ani inti yamaan godha bahee hojii kiyya hojjetataa jireenya kiyya oofataa ni jiraadha nagayaan bakka kana jechuun Muhammadoo osoo jiru mana keessatti du'eetiin dubartiin obsitee jiraattu jedhama jechuudha inni sun osoo jiru du'ee mana keessatti amma gaafa inni du'e amma isa saniif ani imimmaan hin boosu wallahi hin booyu isa saniif abadan hin booyu isa saniif maaliifuu qaraayyuu osoo mana keessa jiru du'ee jira gaafa du'e maaltu na boochisa booyaa turee jira waan ta'eef amma dubartii garii ni argitan ta gaafa abbaan manaa du'eetiin jedhe gaafa ji'a lamaa heerumtu Mana hiruma yettaya wallahi juga mabar tagafa abba mana do gafa ji alama ba ta hirumto sumari udu mana kesa yiruyu walidu ansan wallahi oso mana kesa yiru walidu an kana anta epi yodu is very easy ama Muhammadu nakazi yodu sana homana tafaqat Muhammadu jaartiin isaa ala keessa ori'a olte galgala migisi galgala siree horta jaartii isaati bargari gari wallahi billahi jaartiin isaa tun mandara keessa ori'a olte jaartiin isaa tun bakka argitte deemte sadaqaa qocataa olte galgala migisi galte siree irra horta jaartii isaati esa olte irra qofan qab wallahi ani rabbiin kiyya inshallah jaarsa esa olte esa jirta maal godhaa jirta naan jenne ammas jaarsa jechuudha yeroo gabbayee karaa naan deemu narraa qaanfatu ila jaarsa yeroo gabbayee karaa naan deemu karaa na wajji deemu naa wajji qaanfatu jaarsa naa wajji ka'eetiin shaayii beeti seenee yeroo shaayii dhugu naa wajji qaanfatu rabbiin natti hin qabin warri ammoo haadha faatee fuudhuudhaaf qophiirra jirtanillee natti hin dhufina ani jaarsa natti hin boonu barbaada jaarsa isatti hin boonu barbaada ammas guruucee gunjumaa fi duundumaa hin fedhan qomati rabbi tusin gabaabse garuu anammoo dhiira gabaabdu duundumaa hin fedhu ka ol siifatan hin tolle ka gassiifatan hin tolle hin fedhan na amana ka ol siifatu ol buttu hin tolle gadi buttu hin tolle kan achitti sharriin garaa isa guuttee garaa isa iite site hin fedhu
achuma jira obboleessa akira rabbiin tabira siyaahiru argite rabbiin tabira siyaahiru duunduma mukukkula jechuudha muka galgala ibidda jalatti dibatan fakkaatu akka ibiddi namni hin fedhani ammallee nama Maammadoo jechuudha fuulli isaa nama qarbii cabsee bahe fakkaatu fuulli isaa yoomuyyuu gadi ni qabne harbaallee akkanumatti argita kamsaallee akkanumatti argita akkuma gaddete jira inni Maammadoo gaddaaf gammachuu qamuuti ya welcome qamisiko Maammadoo gaddaaf gammachuun isaa walii hin beekam dukkanaa yaa suntura hin fedhuan maaliif yoo kam gizee inni kolfoof gizee inni gaddu walii hin beeku kaane maaddu na tasaqayye meena hima maaddu na tasaqayye gizee inni kolfuun beeku gizee inni gadduun beeku gizee inni gammaduun beeku maaltu waliin na tasaqayye an every time jireenya kiyyarratti fan jedhaa jiraachuu barbaada wallahi fan jedhaa jiraachuu barbaada ama waan biraati biyya Amerikaa kana filatan Awurooppaa kana filataa jira seetanii every time jiraatti calm down jedhaa jiraachuu barbaada jireenya kan koo keessatti dhugaa rabbi calm baby calm down jireenya baqa injiraamiti jireenya jiraadhu san hanga rabbiin lubbuuti yakaa'isan jireenya fani jiraachuu barbaada jireenya fani jireenya yeroo re'een duute gaddan jireenya yeroo garbuun facaaftee bade gaddan jireenya yeroo daangaarra wal baqasan gaddan hin fedhuan wallahi ani far baqa injiraamiti baqa jireenya baqa haa diqqaattu haa guddattu jireenya sana jette jiraadhu amma Itoophiyaa keessatti ati xiqqoo daangaa isaatii hagana tarte taanaan akka waan saree ajjeesaa jiru kanatti akka waan yookaan diina wayii ajjeesaa jiru taanaan guraadee qabatee bahe qottoo qabatee bahe saabbaa qabatee bahe lolaaf hin fedhu haa jireenya kanaani kiyya arsii kan itti naawuxa huddoo harree seeni kottu bahe sanuu jawaariin porofaayiraa qaba naawuxa huddeella oba afaan qaadhu gubbaa kana taa'ina dhageeffadhu dogaraan kan keessa mixiinsi yaatu dogaraan kan keessi gubatu osoo garaan kan keessi gubate ibidda si baasu oba afaan qaadhu gubbaa kana taa'ina dhageeffadhu ruuza kan kee affeelaa dinnicha wallahi dhugaa siin hin jira hin fedhanam maaliif an baqa yoo birri shan qabaate dhiira gammadee jiraattu fedha just birri shan qabaate dhiira gammadee jiraatu dhamnaa miti dhiira gammannee ta qabnu waliin nyaannu dhiira ganama dhiira osuma qanyiso lukkuun tun jettu fedhan hin fedhu an balleessee miti wallallee sa'aatii takkitti yoo barbaadena tume yoo barbaadena dhaye yoo barbaadena arrabse bas dhumate achi kan aniif inni jaarsaa jaartiidha fiqiriidha maayilooviidha waliin jireenya keenya zananne ofachuudha dhiira gisee siree gubbatillee ol bahee hin jiraa miti lukatti kanarra ol qonyifatee achi girgiddatti achi gargaree ani sila heerumee mana dhiiraa jira jedhamu azaaba keessa jira jedhaan mee eessa jira jedhaan wallolle wal arasira lufe ammas dhiira gaafa nama tokko arge yookaan hiriyaa tokko arge namni qoosaadhaaf dubbii takka lafaa kaase dhufee gadi hiikenaalika waan gaafa irran na fuudhe akkamitti akka na fuudhe akkamitti akka wal fuune gadi ciccita dhufee bar wanni kun qoosaaf jedhaa jirra hiriyaan nu gidduu jiru kan fuudhee boru nuun deema fuudhee boru qaccattiin nu gala fuudhee boru namattiin nu gala isiin tun jaartitiyya isiin tun kafanaa kiyya isiin tun uffata garaa kiyya jalaati isiin tun nama natti aanu nama jedhu hin beeku jechuudha dhufee gadi ciccitee ka'eetiin booda ammoo inni sun fuudhee qachaa keessa nuun deema hin fedhu Maammadoo akkasiillee rabbii jedhi Maammadoon akkasii yoo aadii kiyya jala jedhaate rabbiin si qabe aadii kiyya jalaa bahi aadii kiyya jalaa bahi ammas Maammadoo ligidaaya yoo haadha manaa ofiitii soogidda bitee galee qaanfatu Maammadoo qabbanaaya yoo shunkurtii bitee galee qaanfatu Maammadoo qabbanaaya yoo mana galee maaltu mana keessaa hanqate maaltu mana keessaa gahe jedheetiin mana kana keessa laalee waan isiin barbaaddu alarraa bitee galeetiin gammachiise shunkurtii baadhatee galanaan jedhan timaatimii baadhatee galanaan jedhan akkas naan jedhan hiika shunkurtiiti osoo arganii maan naan jedhan hiika akkasiiti osoo arganii maan naan jedhan jedhee warra wantaleettiidhaan uf qixxeessu Maammadoon akkasii rabbii jedhi yoo aadii kiyya jala jiraate asin arguwatu fargita na jalaa bahi wallahi aadii kiyya jala yoo jiraate ansi argaa hin jiru atu fargita na jalaa bahi Maammadoon qabbanaayaan jechuudha ansin argu situ fargaa jira naaf galatoomi qabuu koo bahi aadii kiyya jala
bareedu rabbii jedhamee argitanii wallaahi adii kiyya jalaa bayi. Maammadoon gaafa haati manaa deette irraa yoo diqqaate meetira meeqaa fagaattu. Bar gaafa anda'e osoo hin dayiniin dura haadha manaa isaati. Boona welcome. Haadha manaa isaati osoo hin dayiniin dura haadha manaa isaati, jaartii isaati, kafanaa isaati. Guyyaa takka bakka hin jiraa miti naan gargar ba'uun fedhu. Gaafa anda'e irraa inni gale ollatti. Inshallah ilmoo sanii qilleensa alaa irraa akka lukkuutiin dhale moo kabira irra dhalee fide moo eenyuun irra dhalee fide. Yoo ati na jala teetteetiin bishaan naaf hin kennin, yoo ati na jala teettee midhaan naan kennin, yoo ati na jala teettee maaltu si hanqate maaltu si dabe hin jedhin. Waan sitti himadhu hiriyyaa tiyyatti ni himadhu, waan sitti himadhu obboleetti tiyyatti ni himadhu, waan sitti himadhu nama kamittuu ni himadhu. Na jala teettee maaltu sirraa bade maaltu sirraa hanqate. Halkan amma suuraa tante uffattee birdilimsii kan kopha marattee achi gargaltee rafta. Yoo achi gargaltee hin rafne iyyuu nasittee hafu. Ankana fedha jechuudha. Maamado akkana kana fedha. Maaliifu gaafa anda'es akka gaafa duraan na jaalattu sanin na jaalattuu qabda. Gaafa na haadha ilmoo kan keetit keessattuu iyyuu waan gaafa duraa caala gaafa na haadha ilmoo tanteetii ta'e na jabeeffachuu qabda, na jala galuu qabda. Hanga ilmoo sun guddattee ubbeettutti jechuudha. Gaafa haadha ilmoo tanteetii ta'e jechuudha. Sumayyaa intala Arsii naawuta hudduu harree seenii kottu bayi. Warri moodiitara qabdan Sumayyaa intala Arsii ta'etu tana biloo godhaasi. Sannoo Sumayyaa intala Arsii jetti bar maaltu Arsii ta'uu kan kee maaltu si beeka? Maaltu si beeka? Obboleetti harree Sumayyaa intala Arsii ufiin jetti barsanuyyuu maganooftuun ta akkanaa tana ta dhiirri ba'ee irratti fuudhu. Wallaahi qoncooncurri ta akkanaa tana ta dhiirri ba'ee irra fuudhu. Ta hinaaffaan doqan luqqise. Achuma teettatuma isiin iyyattu asiin bahee asiin dhiirri itti galu. Wallaahi bakka fedhe oolee uduma isiin buddeena ganama inni nyaata isaan qabattee achi teetteetiin hinaaffaadhaaf eegee hooqattu inni oolee bulee galgalatti gala. Gaafa kan bahee irra fuudha ilmoo fi eegee irra kaayatteetiin galtee qe'ee abbaaf haadhaa ciifti jechuudha. Wallaahi galtee qe'ee abbaaf haadhaa ofirraa ciifti. Maaliif dhiirti? Nalageeffadha dhiirti qaama isaan adda bichaa qabaattee siree bichaa irratti taaptaa wal gootanii fi miti dhiirri kasii wajji jiraatuuf. Argitanii dhiirri kasii wajji jiraatu waa 99 si waliin jiraata dhiirri. Tokkoffaa yoo isa kabajjite. Lammaffaa yoo tokkoffaatti dhiira jaalatte jechuun yoo kutaa isaa kabajjite. Yoo harargee ka heerumtu taate harargee muluun soddaa keeti. Harargee muluun soddaa keeti. Yoo arsitti ka heerumtu taate arsiin hundi soddaateeti. Maaliif intalli tun tan arsii hundaati waan ta'eef. Yookaan ammoo inni kuni kan arsii hundaati waan ta'eef. Soddaa keeti arsii yoo jedhan akka soddaati kabajjuu qabda. Jalaa mataa gadi qabachuu qabda. Shiita as keessa gassuuqattee as keessa gadi naqattee shiita lallabaa deemuun qabdu akka haalalee harreetitti. Argitanii arsii ka heerumtu taate arsiin hundi soddaa keeti. Jimma kadhattoo taate jimmi hundi soddaa keeti. Argite ammas dhiirti kasirraa feetu ati dhiqachuu ati uffachuu sirraa feeti. Baabaa welcome asirra jiraa fi dhiifama baabaa argitanii. Argitanii dhiirri dhiqachuu qofa uffachuu qofa sirraan feetu. Amma garii maal inni yoo ala kanatti ilaalan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mooxaalii la bakka hin jiraa miti gad uffatte maqama kana lafa gad ejjatti. Akkana godhatti gaafa mana keessatti tolgaltee tinyattu mana keessa hin jirtu.
mana keessa hin jirtu jechuudha. Bareeda alarraa ka mana keessatti duute ta jedhamtu akkasiisan argite bareeda alarraa ta mana keessatti duute yeroo abbaan manaa kan kee gale qaanfachuu dhabdee uffata inni mana keessatti uffatu uffata inni alaan bahu itti kennite gizee inni amma rakkoon shamarran kennaa maali mana kana keessa gizee inni achi gangalatee as gangalatee mana kana keessa zozooree maal jedhee taa'ee yookaan beela taa'ee yookaan nyaatee taa'ee inni wanna jedhu yookaan osoo akka malattuu ciise ka'iitii nyaadhu iyyuu hin jettuun ka'iitii ciisi iyyuu hin jettuun inni tottolfatee balbala harkaan qabannaan kaatee duruyyuu soogidda manaan qabnu bar argitan soogidda manaan qabnu bar maali manaan qabnu bar inni balbala baanaan itti ka'e jinniin isii qaamni isii hundi hojjechuu ka'e amma eegale amma reefuyyuu elektirikiin qaama isii keessaa hundi dalaga dura eessa jirta gaafa kanaan soogiddanatu si bita deemi bitadhu jedhaan akkamitti soogiddanaan bitu amma kaa ijoollattii dasee ofii guurattee deemu amma ijoollattiidhaaf dasee ofii guurattee deemu kun amma maal inni ati rakkatteetiin nama sii bitaa dhabdee osoo hin taane hinaaffatu si luqqis dubartiin hinaaffaa walumarraa jalqabdi achi futee manatti hin galatti amma dubartii gadi osoo argitaniiti yoo takka abbeeraa isii yookaan ammoo obboleessa abbaa manaa isii yoo uffattee ka deemtu يا إله العالمين يا موتي الركيسة أمرادك يا بيتك دا كونا دكيسة أمان جيرا دنبيكو بيتي دنيا كيسة يا الله سنجال لدى ستو بيك وان كيسة يا